Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtutti na qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii isiniin jechuun jaaladdaa egaa ka viidiyoo isinirraa tuttureetanii jechuudha kanan waraabu egaa innillee ni beektu xiqqoo ishii wantoota adda addaati wanti biizii na godhin jira odeeffannoo isinii kennuu nan barbaada garuu sammuun koo wantoota baay'eedha wanti biizii ta'e hin jira. Kanaafuu video kan like share gochuun dagatinaa warroonni chaanala keenya faalota ta'an garaatiin immoo subscribe godhuun maatii keenya taachuun gaban mana feerraa kooti egaa ka dubbiin koo dubbadhu qabxii ijoollee kan ta'anii ijoollee meeshaa mukaa meeshaa mana keessaa kan mukarraa hojjetamu yoon jedhu isa meeshaa biiffetti galu osoo hin taane akkana hubattan warroonni meeshaa mana keessaa biiffettaa galu wantoota itti bilcheeffatan haa ta'u na haasofsiisaa jirtu. warroonni ganaa bitattanis warroonni bitattanii biraa qabdanillee na jalaan bane na haasofsiisaatu please warroota kana bira akkanaa ga'u viidiyoo kana share naa godhaayi isiniin jechuun jaaladha samoona balaa diigaa manaatiin egaa karaadhaan jechuudha karaadhaan wal qabatee iddoon hojii karaan tuqee jira jechuudha karaan nu jalaa tuqee karaa biraatitti meeshaa dabarsine kanarraa kan ka'e ijoollee baay'ee barbaadatan ture jechuudha meeshaaleen tursiistammoo hin hojjisiifatan warroonni immoo hojjisiifamee taa'u ni fe'attamoo jedhee ijoollee barbaade ofii kiyyaafan dubbisaa jechuudha please kan na biraa qabdan nirbata ijoollee kana bira sheerii naa godha akka ijoollee afurii bilbilli isaanii iimoo isaanii waasaapbii isaanii inumaayyuu na dide jechuudha iimoon ofirraa darbaa yoon bilbilu waasaapbiin immooyyuu akka waan masmararra hin jirre raayitii takkitti naa kenna kan na biraa qabdan nirbataadha ni beektu namni kamuyyuu miti nuti warra mana gandaa harka namaatitti eeggatee ofii keenya kan dafqinu naa kennanii laata immoo naan kennan maa guyyaa dabarsite laata maaltu ta'e jennee fudhannu miti biyya keessattuu warroonni waan gurguddaa sochaasanuyyuu akkamitti akka qarshii fidanni beekan kanaafuyyuu qarshii keessaniidha dafqa keessaniidha kan hojii kanarratti baheetoo jiru jechuudha. Waan biraallee ammallee furachuu baattan ammii hojjisiifachuuf illee tursiisuu baattan masmara irraa na jalaa hin badinaa maaliif masmara keessan dhuftanii hoggaana dubbistan ani maqaa keessanii fi bilbila keessan achi jiru qofaadha kanan qabadhu haga ammaa dirasii meeshaaleen hojjisiisu keessaa jechuudha ijoollee lama moo sadi bichaatu bilbila biyyaa naa kennu namoonni kun bilbiluma isa ofii wajjin haasofnuudha jechuudha maqaa ofii naa kennu maqaa abbaa isaanii wajjiniin achiin boodatti bilbiluma isaaniif qofaadha jechuudha kana itti fayyadamaa jiru. Kanaafuyyuu kan naalaattan bilbila keessanidha. Kanan dubbachuu qabus isin wajjinidha. Odaama namni biraa dhufeetillee biyya keessaa na dubbise amanee fudhachuu hin danda'u. Sababbiin isaa isin namni na dubbise aga ammarrasi kara waggaa lamaatii kanan deemu kanallee isin wajjin dubbadhee ka'eetan meeshaas bakka bakkatti kanas sochaasaa jiru jechuudha. Kanaafuyyuu piliis warroonni akkanaa kun na jalaan badinaa masmara keessan irratti nan bilbilaa hin hojjetu. Yookaan sagalee koo dhaggeeffattanii daatarra hin jirtanii raayitii takkitti argisiisa waasaappiin iimoon immoo ofirraa darbaa kanaafuu kallattiin itti isin argadhu jiraate taanaan karaa fodda chaayinaa latiinidha. Kanaafuyyuu warroota akkanaa kana bira akkanaa ga'u sheerii naa godhaa. Sheerii naa godhaa naa dubbisan. Ijoolleen kuuwwan na dubbisanii ani sagalee qabeefi yookaan barreessinanii dhufanii na dubbisanii jiru. Ijoolleen afurii hanga ijoollee afurii meeshaa kan na biraa qabu meeshaa hoon jedhu isa meeshaa biiffee keessatti isa hojjisiifamu warri na biraa qaban namoonni kuuwwan nu haa turu ji'oota akka kanaatiin boodadha kan hojjisiifannu warroonni ittanii na dubbistan jirtu warroonni na jalaa baddan hanga nama afurii ni taatu na jalaa baddan sirumaa masmarri keessan kan na didu kana isin argadhu masmaruma naa laattanidha. Maqaa keessan asirratti dha'uu hoomaan barbaachisu sababbiin isaa tarii yookaan masmara qayyarattanii haalli isin mijachuu dhabe ta'a karaa chaayinaala kanaati irratti bilbila kiyyallee nan teechisaa hoo bilbilli kiyyallee isin jalaa badee too jiraate koottaa na dubbisaa adaraa keessan maaliif akkana jechuu danda'e ani dhugaan isin jedhan nan dhiphadha kanarra jiru nirbataadha yoon kana jedhu waggaa lamallee taa'uu hin danda'a garuu na dubbisuu dhabuu keessan gaafa isin na dubbisuu diddan nan dhiphadha baay'ee dhiphadha jechuudha gizee baay'ee maaliif ofii kiyyaafan ijoollee amma masmararra baay'inaa yeroo baay'ee natu masmararra barbaade too dubbisa ijoollee tokkotu nagaan jedha malee erga xalabataniin booda ani maamiltoota koo waan ani galateeffadhu keessaa jiraate taanaan anatu dubbisa malee meeshaan keessan haa eegalamu jedheen ofii kiyyaa dubbisa malee meeshaaleen koo bahuu qaba akkas taa'ee ijoolleen walitti dabarree ijoolleen immoo na sarditee akkasitti wanni itti hin jirtu.
Kana amma maaliifan barbaade masmara irraa na jalaa baddan. Biyyaansan maa baddan akkam nagaa jirtu fayyaa keessan meeshaan keessan tuma jira yeroo isaa eeggatee isinii ba'a jedhee odeeffannoo kana kennee fi biraa baa isaanillee nagaa naadhaamu haala kanaanidha. Maamiltoota koo wajjin kan turre jechuudha gaamma. Garuu masmara irratti amma balaa mana diiggaa kanaan mana diiggaa waan jedhu karaan fudhatee too deema yeroo darbe irratti haasa'een ture karaa eessaa ka'ee akka deemu karaa gamaa gamanaan ni fudhata. Iddoon hojii yeroo baay'ee masmara gubbaarra ta'a waan ta'eef iddoon hojii keenyaatti hojjennu masmara irra ta'ee in fudhatee jechuudha. Kanaafuyyuu karaa biraatitti siqnee jechuudha. Karaa biraatitti hoggaa siqnu kana meeshaanis karas deemee kanarraa kan ka'e ijoolleedhaan meeshaan hojjetamee bahee ni jira. Meeshaan xumuramaa jiru ni jira. Kanarraa kan ka'e hundumaa ani maqaa isaanii kanan qabadheen jira waan ta'eef tartiibaniin karaa imoo karaa waassaappiin dubbisuu dhaqee jechuudha. Yoon dubbisu gara waassaappiin yoon dubbisu homuu masmara irra jiranii karaa imoon deemee hoggaan dawwalu homuuyyuu bilbilli isaanii ofirra darbe jechuudha. Tarii kallattii adda addaatti masmarri sirriidha masmarri nurratti cufamuu danda'a yookaan namni nu baasee namni nurratti cufuu danda'a. Kun rakkoon qabu. Homoo bilbila kiyya qabaattan bilbilli kiyya kan hin qayyaramne erga jalqabee bilbiluma sana fayyadamaa jira. Isiniifan teessisa bilbilli kiyyallee afaanis kan isinitti duwwaa 9 45 82 67 45 irraan deebi'aa duwwaa 9 45 82 67 45 taambileeli gubbaarras nan teessisa. Kanaafuyyuu warroonni sheerii godhuu dandeessan hatta warri sheerii godhuu hin dandeenye karaa waasaappii karaa imootii sheerii walii godha. Ani kan biraatii miti dhuftanii yoona dubbistan boqonnaa keessa kootiin barbaada waan ta'eef maaliif akkuma jedhe dafqa kan na bira jiru. Dafqa namaati kan na bira jiru waan ta'eef nan jira naan jechuu baay'izawwee kanaan dura miti kan na jala badame ji'oota kana keessa erga manneen akkanaa diigamuu qabe. Tariitii ijoolleen kun mana diigame kana keessa ni jiruu laata. Tariitii immoo sodaa ganaanarra gahaadhaniin ijoollee kana maal ta'in mataan isaanii dhukkubina laata. Wanta akkasitti illee keessa ga'een deddeebi'a. Nama wanta tokko faani uumama kiyya keessatti amala maalitan qaba. Amala akkuma ofii kiyyaa ofii sodaadhu namaa sodaachuu waan akkasii tan qaba jechuudha. Egaa kanaadha na hubattan jedhee na abdii qaba. Sheerii walii godhaa ijoolleen meeshaa hojjisiifamu na biraa qabdanii. Ijoolleen na dubbistan ni jirtu isin beektu homaa tokko rakkoon hin qabu ijoolleen dhufee ani dubbisee isinis na dubbisaa jirtan ni jirtu kan meeshaan keessan hojjetamee too amma fe'amuu hedduutu hin jira kan immoo ammuma torbee lamaan kana keessatti xumuramee fe'amus ni jira hojii keenya eegallee jirra jechuudha. Guyyoota muraasa fagaa bootaan barbaadamee too egaa biyya keessatti hoggaa barbaadamu bakki hojii akkaataa xiqqaadhanii miti haala xiqqaadhanii miti jechuudha kan socha'amu. Kun immoo iyyuu ka dirqama lafa kanarra gaafa jiraattu wanti baay'een chaalenjii baay'een ni jira. Kanaadhaan isiniin jedha warroonni mana masmara gubbaarratti qabamu kan yeroo baay'ee karaan hoggaa bal'atu waan akkanaa kana ni mudata. Yeroo darbees irratti dubbadhee kan ture irratti na riifatina warri karaan amma karaa jechuun duraan daldala abbootaa filatamaadha. Namni karaa irratti mana qaba jechuun nama abbaa qabeenyaa tokkodha amma garuu karaan ni bal'ata ta'eef sodaarra kan jiru nama warra karaa manarraa qabu waan ta'eef isinillee akkuma yeroo darbe dubbadhee manni keessan karaa irratti yookaan bitattanii karaa irraa qabdanoo ta'e ijaarsa irratti baay'ee na riifatina yookaan haga mattarattanitti isiniin jechuun jaaladha. Maaliif of dadhabsiisuu of miidhuu ta'a waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kana isiniin dhaamu obboleewwan viidiyoo kana gadi tuqxanii ilaaltan piliis haga dhumaa dhaggeeffadhaa. Yoo isin ilaallate ta'e koottaa keessan na dubbisa. Yoo isin ilaallalle ta'e laayikii godhaa namoota bira haa ga'u. Haga isin danda'amin immoo sakandii muraasa sanitti fudhata. Sheerii naa godha keessanillee haa ta'u akka namoota san bira naa ga'u isin jechuun jaaladha. Tokko yoo diiggaa keessallee jiraate ta'e namoota kana wal arginee wal jajjabeessinee waliin haasofne haalli kun jijjiiramuu hin danda'a jechuudha. Kanuma wanti walii goonu lafa kanarratti jiraate taanaan immoo sodaadha baay'inaan amma ijoolleen keessan dhuftee tona dubbistu jechuudha. Sodaatu keessa jira. Magaalaa akkanaatti illee dhaqinaa laata. Magaalaa akkasiillee dhaqinaa laata jettee ijoolleen dhaannaa onni ofitti dabartanillee baay'eetu iyyuu jira jechuudha. Jiraachatuma jirra galata waaqayyo borus hin jiraanna. Homaa ofirraasina. Tokko namni rabbi ofiit irratti hirkate homaan ta'u. Haga rabbi lafa kana jiraadhu jedhe numa jiraatta. Haga rabbiin itti jiraadhu jedhee qooda keessii ta'ellee qooduma kee tooftuu si jalaa hin tuqu jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladha obboleewwan koo viidiyoo tana akka har'a ani dhugaa jechuun yoo isinitti toleen jedha duraan. Yoo isinitti tole
sheerii godhaa yoo isin tole laayikii godhaa hin jedha. Har'a garuu kadhuman isin kadhachaa jira. Namoota kana biraa akka naa ga'u waan hin barbaadu. Boqonnaa sammuu tan barbaada waan ta'eef. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Amaanaa wajjin isinitti daammadhi viidiyoo tana akka sheerii naa gootanii namoonni baay'een bira gaheetu namoonni sun akka na argan nan barbaada waan ta'eef isiniin jedha. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajaa. Ammallee odeeffannoo warroonni ni barbaanna. Keessattuu hojii gubbaarratti haala kana wal qabatee maal odoo hojjennee ijoolleen fedha malee biyya ormaatti dabalachuu deemtanii jirtanii isa sanii wal qabatee viidiyoo yeroo biraan isin hojjedha jechuudha. Namoonni baay'een dhufanii keessan warri na dubbisanii jiru ejaa ta'eefuun isin jechuu jaaladha. Ammaa fi yaada koo sirratti goolabee jira bakka itti nagaa naa ta'a.